لا إله إلا الله إلا الله سجلته الفودي وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأشهد وأشهد أن أن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. waanuma kana afaan oromootiin ja'a afaan oromootiin na jalaa jette sagalee ta'e silaa ol fuute akka qaceelatti himmaas akkanumatti ta'e seelaa fuula dura qabattee akkanatti yaa quba kee ol qabii abbaa tokko ani أن keessa kiyyaan itti amanee sagalee ol fuudhe keessa kiyyaan itti amanee arraba kiyyaan dhugoomsee haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha malee akkan jirre rabbii tokkicha malee akkan jirre ربي بكفاية تجر ragaan baha رغم nabi muhammad نبي محمد gabricha rabbii fi ربي في ergamaa rabbii إرجاء ربي kan xumuraa akka tahan كانت مراقة ragaan baha Iyesuus Kiristoos يسوع كريستوس yoo Iisaan يوائسان gabricha rabbii fi ربي ergamaa rabbii إرجاء ربي kan Israa'el qofatti ergame إسرائيل قوة إرجاء akka tahe أكتر rabbi akkan tahin ربي أكنتي ilma rabbiis akkan tahin حلم ربي سكنتي inni nama akka tahe إني نمكتي ragaan baha رغم maasha Allah khalas dhumatte tanuma baga rabbi gara islaamummaadhaas deebise gama amantii teeta jalqabaa buleetitiyya nama hedduutu gara keessaatiin waa hedduullee siin ja'a garuu dubbii namaan dhaga'inii wanni ati ammaan tana jette tun rabbii tokkicha dhugoomsuudha malee isuma si uume san dhugoomsuu dhugaa ba'u malee waan guddaa miti shaadaan jaan tanuma haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha malee akkan jirre ragaan baha sigalee silaayis ilmi namaa fadhe uumamni fadheewu uumaan tokkichi qoftiin akka jiru namni hundi ni beeka beekta uumaan tokkichi sun qaama hunda uume garuu qaama isa uume tokkollee akka hin qabnes namni abbaan fadheewu dhugaa ba'a kuni waan guddaadhaa miti Iyesuus Kiristoosis ergamaa rabbii akka ta'e nama hundi dhugaa ba'a innillee ifii dhugaa ba'a macaafnillee akkasuma sigalee garee barnootaa seentee baratta inshaallah namni si bira jiru gartee yoo warra garee keessa jiru taate isaanuu garee keessa as naqanii yoo isaan garee keessa sinneen immoo laal abdii Muusaa kan jedhu kana fooloo godhi bilbila kee keessaan ergi garee barnoota
hasinaqu barnoota keetti jabaad amantiin islaamaa akka ammaan dura ati gartee ani hin dubbisne cal jeetiin ta'a jettu san hin ta'u amantii wallaalaaf wallaala insaan hoogganamte osoo hin taane beekaaf beekumsaan hoogganamti. Tanaaf jecha rabbiin ol aane baroomsa baradhaa akka nuti barannu nuuf gartee nu ajaje. Inuu barachuun cinatti waqul rabbi zidnii cilmaa je yaa rabbi ilmii naa dabali jiinu na kadhuu jeen si galee. Tanaaf obboleettii tiyya baroomsatti akka ati xiyyeeffattu salaata keetis akka ati salaattu yoo qeensa dhedheeraa qabaate qeensa keettis firraa ciri qeensi bakka shayxaanii jalatti walitti qabamuudha bakka xurii fi waan gaariin taaneef hadha waan ta'eef qeensa keellee firraa cirtee dabalataan qaama keetillee dhiqattee xaarattee salaataa fi beekadhu cuuphaan islaamummaa keessa hin jiru wanni qaama dhiqattuuf salaataaf qophaa'uudha. Wa'bud rabbaka hattaa yaatiyaka al-yaqiin. Ammarraa jalqabe haga duutis dhuftu ibaadaa teetiin addan baatu salaata keetiin. Xaharachuudha rabbiin nama xaharatu nama qulqulleeffatu jaalataa dabalataan salaataaf mudhii ta'e hidhattee ol kaata. Dhageessee? Akkas huccuu xaharaa kaayyattee. Innis maddii jiru kun abbaa mana keetiiti moo obboleessuma Oromooti? Ayyee taate yaa jabaadhu. Ustaaz Ali jirtaami? Ali Sultan. Abdiillee mashquula natti fakkaate. Ustaaz Arab rafanii waan jettu jeemeeti. Obboleettii teenya magana gaan dhuftee siin jenna inshaallah. Waalaikum salaam warahmatullahi. Asii ammoo nama tokkotu jira gaafii galgala irraa walitti dhaabaa turre amma ammoo maashaallah innillee gara shahaadaatti dhiyaatee jira. Ayyee. Mee gaafii tokko tokko isin gaafatu isinillee gaafattanii waan jirurraa babarsiiftanii innillee gara shahaadaatti dhiyaatee jira. Haya taate. Ate eessaa rabbi kana wali sii qabe maashaallah. Maashaallah hadha walitti naa qabee jira inshaallah. Akkasii maashaallah. Takka taan firraa eegi lama taan walirraa eegi jaani. Yoo takka taan firraa eeganii lama taan walirraa eeganii. Sadi taanaan gandarraa eegaa. Aboo Nagaa jirtu biyyeen. dhagee afayyaa aboo ati tola isaa maaluma taate. Maayikii maan qabanne ati maayikii sirratti hin qabaa maa banachaa oolte. Tola isaa. Qabdanii jirtanii ni karayyuu narra qabamee jira maayikiin. Maayikii qaban. Maayikiin osoo sirra qabame kamii haasa'uu dandeessan. Fila. Egaa awwa nagaan siif haa ta'u. Nagaa jenne. Pente moo ortodoksiidha moo maaliiti? Animo. Ani penteedha. Yeey. Hmm? Maal jette? Penteedha. Pentee. Amantii teetii penteedha. Ayyee. Ati Harargeedha ati? Harargee muti. Eessaati? Arsiidha. Ayyee. Mee maal gaafachuu feete yaa obboleessa koo? Ani garuu gaafii siin feene xiqqoo ishii yeroo isii wajji wal argan kana Ayyee. waa isin gaafachuu hin danda'ama jechuu barbaadeeti garuu yoo isin yoo laallu kana garuu asirratti baay'ee illee ilaalaa turre Ayyee. nama yoo isinitti bilbilanillee jalqaba isintu gaafataa yoo isin gaafattanii ammoo gaafii sana ammoo yoo namni sun hin deebisne ammoo keessaa baasuu yaaltan na fakkaate garuu akka argetti guddaaraati akka argaa turetti illee. Lakkisitti hin fakkaatin haadhoo koo. Kanaafuu yoo gaafii sirruma Ahmadiin falmiin Obsi maayikii qabadhu. falmiin sirruma. Maayikii qabadhu booti. Nama wajjin haasoo jira. Ayyee. kanaafuu yoo namni tokko egaa wal gaafachuuf dhufe namni tokko
anis waan isin gaafadhu isin gaafadhe isinis ammoo waan beektan natti himtanii kana bira dhaqaa jettaniitiin. Dubbadhu si naga'u jira. Malee yoo isin gaafii takka nama gaafattanii kaasanii fakkeenya pheenxee jechuun maal jechuudha yoo jettani achi deebitanii kaasanii yoo waan biraa namni tokko beekuu baachuullee danda'a yookaan dhiyeenya kan itti amanallee ta'uu danda'a. Ani fakkeenya amma osoo nama akka amanuuti garuu hundumas keessan beeku garuu wahaga argetti quraana keessallee kana jedhanii bakka nam mul'isantu jira. Macaafa qulqulluu irratti illee deebi'ee ka'ee waan nam mul'isanii amaneeftu jira. Ati duraan maal turte? Ani moo? Jalqaba amantii homaa iyyuu hin turre homaa keessa hin turre. Durumaa amantiin qabdu? Jalqaba? Eengaa haga amantii tokko haga beekeetiin ol jedhee waa hubadhu amantii keessa hin turre amantii. Haadhaa fi abbaan kee amantii tam qaban? Haadhaaf abbaan kiyyamu? Kiristaana turan. Kiristaana irraa maalidha? Ortodoksii moo Pheenxee? Pheenxeedha. Duba akkamitti sitti agarsiisanii ati haadha abbaan kee Pheenxee ta'e isaan keessa dhalattee guddattee pheenxooytee akkamitti aareetti Pheenxee taata? Fakkeenya ani amantii haadha kootiitii fi abbaa kootii qabachuu osoo hin taane jalqaba amantii sun maal jedhee hubachuu qaba waan ta'eef kanaafuu wangeela na barsiisanii. Dhagaye gaafa ijoollee sun eega guddatanii waan kana addaan yaadanii eega sammuun kee xiqqoo fooyya'ee waan kana addaan yaadda malee gaafa umrii kee dhalattee jechuudha hanga waggaa 15 oliititti amantuma abbaa keetii fi haadha keetii hordofta. Akkasumaami? Sirri. Kanaafuu atillee hanga dhalattee waggaa 15 fi kana amantuma Pheenxee hordofaa turtee jechuudha miti? Garuu hin hordofne dhugaa qaaqooyi. Okay, dhugaa dhuguma qaayinaa gaafa ijoollee gaafa amata 5 fi 7 8 9 kana filannaa biraa wayii qabda. Ati silaa barnoota malee filannoo biraallee hin qabu isaaf faanaallee deemee hin beeku garuu dhiyeenyuma kana waa na himanii bakka akkasitti deeme malee. Haadha abbaa keessatti hime moo eenyu sitti hime? Waan haadha abbaa irraa hunda dhaga'in namarraa akkamitti dhageessasa? Haadhaaf abbaa irraa akkanatti dhagaanii ree fakkeenya namni wangeela barsiisu baay'eedha. Kanaaf akkasitti deebi'ee ture garuu ammoo yoo waan garii illee dhugaallee namatti fakkaata amma quraana keessaallee waa namatti himan dhugaa si fakkaata ammas macaafa keessallee hin jira waan ta'eef kanaaf ustaasni waan baay'eellee nu gaafatanii turanii waan baay'ees barannee argines garuu haga achirraa mirkaneeffannutti bakka nagaan nu tura. Eessarraa? Eessarraa haga mirkaneeffattan? Hanga macaafa qulqulluu fi quraana irraa mirkaneeffannutti. Oyyolee bara asitti ifiin seenta malee ifiin deemuun hin jirtu asumas si garsiifna malee barkar tokko sossoon hin jirtu mana kana laal seenuun haffalliidha bahuutu ulfaata. Kanaaf bareedaadha akkamitti jechuun namni hoggaa akkas dhaggeeffanne kana ta'e fixatteetuma hoggaa akkana darsa walitti dachaafatte nuti akkam taana maaliif wanni as tatteenyuuf obboleessa keenya akka keetii qeerroo amma lafaa kaate qaxalee kana laal qeerroo gartee sammuun qaraa tana dhaloota qubee kana hubachiisuu fi gargaaruuf bakka tana jirra mitiire. Tanaafi bakka si dhibdee yoo barbaadde gaafattee viidiyoonin sitti agarsiifnee dabalataan bakka si gaafannellee yoo ati harkaa qabaattee nu agarsiiftee yoo ati harkaan qabaanne immoo nuti siibannee dabalataan yoo gaafachuu feete hin gaafatta yoo deebisuu feete hin deebista yoo nu barsiisuu feete nu barsiifta yoo nurraa barachuu feete nurraa baratta akkasi waan takka firii takka bu'aa walii buufsan malee akkanumatti addaan wayii haare. Amma agartanii. Hayyee. Isinis barsiisaa quraanaatillee garuu ka macaafaallee jechuullee yoo baanne barsiisaa quraanaatiimi. Macaafa namni na caalaa beeku eessa jira kiristaanonni islaama caalaan beekanii bara.
Kiristaanan Islaama caalaa hin beekanii? Eeyyeen haadha koo. Yoo akkas ta'e. Maal jette? Maa itti amantarre itti amantaniire? Itti amantaniire Nuti gabeetta. moo beektaa haadha koo waan takkaatu jira. Dubbisuun nama barsiifti malee waan biraa naman gootu. Dubbisuun rakkoo takka hin qabu. Ani imma macaafa dubbiseef kiristaanan ta'u. Ati quraana dubbisteef islaaman taatu. Garuu dhugaa jirtu hubachuun dubbisa keeti irratti hundaa'a. Akkasumaami Eshi dirqama macaafatti yoo amante kiristaanaati. macaafatti yoo amante maal ta'uusaa yoo itti amante? Waa macaafa fakkeenyaaf yoo kiristaana ta'e yoo dubbiseef kiristaanan ta'uu jettan. Eeyyeen dubbisuudhaaf kiristaanaa wanni na godhu hin jiru. Sun sirriidha. Haa ta'u iyyuu garuu macaafa sanitti yoo amantan akka kiristaana taatan immoo kiristaana taatan beektaniire. Maal jeetiin itti amaname fakkeenya? Maal jedhee yoon itti amane kiristaana na godha? Fakkeenyaaf kun amma fakkeenya wannoon macaafni kuni Ayyee waa'ee gooftummaa Yesuus illee bakki ibsu hin jiraa miti. atuu gooftaadha bar qeerroo Animu atummaan qeerroon eenyu gooftaa? atummaan dargaggeessi qeerroon qaxaleen Oromoo kun bar of hin tuffatin haadhoo koo atuu gooftaadha. Eenyuuf gooftaadhaan? Waanuma irratti aaboo qabdu. Yoo haadha manaa qabaatte haadha manaa keetiif gooftaadha. Yoo ilmaan qabaatte ilmaan keetiif gooftaadha. Yoo qabeenya qabaatte qabeenya keetirratti situ gooftaadha. Silxaana jechuudha. Gooftummaa jechuun silxaana. Situ aangoo irra qaba. Situ silxaana irratti qaba. Waan feete baasuuf, waan feete deebisuuf. Sigala qabeenya kee namaa kennuudhaaf. Qabeenya kee barbaaddee namarraa fudhachuudhaafis qabeenya kee waan barbaaddeen hojjechuuf sumatu irratti gooftaadha. Gooftaan akkasiin gooftaan jedhamaare. Akkasuma jedhama bar macaafa irratti amma Abrahaamis gooftaadha, Yoosef gooftaadha, Daawit, Saamu'eel, Iyyeel, Efreem isaan kun hundi Yesuus hundinuu isaan kun hundi gooftaadha. Sigalee? Naa galee. Haa. Kanaafuu amma garuu xiqqoo isii. Rakkoo qabu suuta baradhu tole. Guyyaa Ani biraa amma deebinaa bakka amma waan hundallee waan hin beekneef garuu ani waan baay'ee gaafachuu rakkina waan qabu. ta'eef. Waan siin jedhe mee macaafatti ni amantaati? Animu guutumaan guututti itti amanee Maal ta'uu isaatti amantamee haadhoo koo? macaafamu. Yes. Macaafa maal ta'uu isaatti amanaa? Jecha rabbii ta'uu isaatti nan amana. Guutummaa guutuutti 66 kunuu dubbuma rabbii jettee amantaasa? Tole hayyee bareeda. Tole haadhoo koo. Wanta kaan siin jedha. Fakkeenyaaf Hanqarallee gabaabsu. rakkoon qabu. Wanta kaan siin jedha. Dhiis. Ani sin tokko bar sootuma si ibsuuf malee ani hanqasumaan sirraa barbaade hanqasan atuu na adda baastee jirta. Laal waan siin jedhe. Eenyu maqaan kee? Kiyyamu. Caalaa. Yaa caalaa keenya ammallee hacaalu rabbi si haa godhu. Amiin. Akkas laal caalaa kiyya waan siin jedhe waan takka dubbiin namaatii fi dubbiin rabbii tokko ta'uu hin dandeessu. Akkasumaami nama kana yoo dubbii namatu abaluu akkana je'ee jaanii yoo namni soba dubbatellee yoo atilleen
akka barreeffamaati maal na dhibeen isaanii nama sanirraa barreesse jettee yoo ka dubbattu taate sun rakkoon qabu. Garuu dubbiin rabbiitiif dubbiin namaa tokkoo miti. Dubbii rabbii addaan baaftee kiliir gootee waan kiliirlii ta'e dubbatta malee yookaan osoo hin beenne qilee seenta jechuun waaqayyoon sitti dallana. Waan waaqayyoon hin malleefaa jettee waaqayyo sitti dallanuu mala dirqama adda baafachuu qabda. Akkasuma mire? Kanaafuu adduma baafachuufu isin gaafataara odoo adda baafachuu baadhee isin adda baafachuu barbaaduu baadhee isin bira hin dhufuuyyu. Sirri ati imma bar ati ilaal naaf taatee jirta. Ani yoo si ta'uu baadhellee nan rakkisu. Ati garuu naa taatee jirta. Maaliif naa taate beektaa? Tokkoffaa adabaa fi naamusa kabajaa tasgabbii gartee safuu qabda. Safuu arsiin qabdu sun maashaallah inuma qabda. Waan inni ansiin jiru yaa leenca kiyyaa macaafa keessatti Paawuloos ergaa kana kaniin caafe anatu harka kiyyaan isaaniif caafe dhiiroo gandi nagee qabaa abaluun sunoo maarreenoo fayya qabaa jee ganda gaafata. Tole taakka jedhe rabbiin waan qaceelaa malee waan dabaa ni dubbata. Hin dubbatu. Galatoomii haadhoko. Amma fakkeenyaaf macaafa kana keessaa takkaa weedduu caalu jaamu tokko dhageesseeti. Ganda kana dhagayeera garuu hayyee takka jedhee dubbisee hin beeku. sirriidha. Amma fakkeenyaaf waaqayyoo miti arsiinuu safuun qabdu Hin qabdi. akkana. Kiristaana haa ta'u, Islaama haa ta'u, abbaa fedhe haa ta'u, akka arsiitittis, haanis harargeettis, kutaan teenya takka akka Oromootti illee bar safu qabdi. Waan hin malleen dubbattu. Akkasumaami. Ammoo nu kana hunda caalaa safuu qabu waaqayyoodha mitiire. Hayyee laal yaa leenca kiyyaa. Waan isin jedhu fakkeenyaaf Rabbiin kuni yoo dubbii rabbiiti jenne rabbitti dogongora seenee rabbiin nutti aara. Maaliif jaalalleen kiyya akka qodaa qumbiiti inni harma kiyya jidduu boqotaa jaa. Mee yoo dhugatti dubbiin tun dubbii rabbiiti jenne rabbii dubbate yoo jennu taate rabbiin kun harma eenyuu jidduu boqota. Yoo rabbiin dubbate harma kiyya jidduu boqota jee rabbiin harma qabaa hin qabu. Okay, lakkii harma rabbii jidduun boqotanii harma isaatu harma namaa jidduu boqota yoo jaan nama jidduudha boqotaa lakkii kunillee dogongora. Garuu akka dubbii rabbiitiin jenneef macaafumarratti hoggaa jalqabu kun weedduu caalu weedduu Salamoonii jee lakkoofsa takkarraa dargaggeettii isheen durbaa jedhee haasawa. Miti? Beeku garuu. Macaafa harkaa ni qabdaa? Amma harkaan qabu garuu bakka harkaan qabne jira. Sii baasuu ani. Yoo baafte amma diqqoo isii nama baay'eetu haasaa jirallee waan ta'eef. Ani sumaan naa ta'e barsuma keessummeessaa yoo ati sitti ulfaate garuu yeroo biraa deebi'uu dandeessa. Rakkoon qabu. Ani yeroo biraa deebi'uu barbaada waan ta'eef. Tole leenca kiyya abshir. Kanaaf garuu jechuun garuu taasa isin garuu namni waan waaqaa haasa'u tokko gabitti ta'ee hafuura keessa galee waan foonii keessaa bahee haasaati. Dhugaa dhagaa nutilleen bayitaa nuti jabaateetuma foon kana bakkatti irraa firraa baafnu jaaketaa firraa baafnee tattaa'u jirraa foon kana akkatti firraa baafnu wallaallee gandii foon keessaa bahaa jaa dhiiroo duba gaa foon kana firraahi gartee ibiddaa wanta goonamu akkamiin muuxannee keessaa utaalla foon kana jennee foon kana gartee nu laalata nu dhukkubaa dhiiroo akkamiin firraa mulqinaan nu dhibeetuma firraa kanuma gubbaan hafuura firraa qicannee tatteenya beektaa yaa caalaa keenya. Amma saniifillee osoo hin taane fakkeenyaaf yeroo haasa'an kana yoo namni tokko yoo dogongore. Lekkeedha. Yoo namni tokko dogongore faana dogongoroo osoo hin taane yoo namni sun dogongore itti kadhatanii dhiisan jedha. Macaafa irratti illee yoo waa dubbifnu akkasidha. Kuni dubbii dhugaati. Isin qara yoo
laayivii darbe wayii irra olaala isheenni tokko wayii kan nama wayii arrabsu argee ka'ee baqqaani atta namni sheeka ta'ee atta inni hin obsu namni waaqaa attamitti obsuu dadhabee akkami akkana namaan jechuu danda'a sanuun dubartiidhaan kana jechuun hin danda'ama nama waaqaarraa eegama waan nama waaqaarraa eegamu kunii san jechuu barbaadeeti diqqoo isii bakka sanitti illee akka waan badii raawwatameetitti diqqoo isii na dhagahame. Hello.